Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kan biyyoottan garaagaraa teessanii karaa YouTube Oromiyaa HD11 nu daawwachuu jirtan hundi keessanuu nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'u. Kan isiniin jiru Rooba Ahmad. Kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11. Qopheessaan sagantichaa Rooba Ahmad. Hagaluma sagantaa teenyatti nu faana turaa nu hordofaa. Egaa arraan tana maaliin dhufte yoo hajjattan taate dhimma nama hunda ilaalchisu dhimma ilma Oromootii fi intala Oromoo tan biyya keessa jirtuu fi kan biyya alaa jirtu hundi keessanuu isin ilaalchisu irraa hin dubbatuu dhufe dhimma jabaa dhimma waa'ee lafa daangaatiin wal qabateeti. Dhiheenya kana baatii lama dura caffeen naannoo Somaalee lafa daangaa Oromiyaa aanota 14 karaa naannoo Somaaleetti ida'uuf caffeen naannoo Somaalee murteessite. Dhimma kanarratti lammiileen Oromoo Booranaa yeroo adda addaatti hiriira bahanii labsii tana balaaleffataa turan. Kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jirulleen haalaan balaaleffataa turan. Miidiyaan garaagaraatillee irraa dubbachaa ture. Dhimmi kun ammaan tana hammaatee karaa qa'ee fi qabeenyarraa uummata Oromoo kan daangarra qubatu buqqaasanii kaanis ajjeesanii kaanis qabeenya jalaa saamanii gibira adda addaa argaa jiru. Uummanni keenya uummata kan uummata cinaaqsan guyyaa kaleessa teektak irratti gargaarsa walitti qabaafii turan feemasoonni dhimmi feemasoonni gargaarsi feemasoonni godhe gahaa miti. Kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalchisu. Hoggaan akkana jedhu deeggarsi haruma fedheenuu haa ta'u deeggaramu yaada bareeda deeggarsi bareedaadha. Ta'ee immoo deeggarsi kun kan uummanni Somaalee firraa ittisuu danda'uuni yoo jennu taate no. Mootummaan humna nageenya achitti ramadee kan uummata eegu kan daangaa eegu gochuu qaba. Kanarratti dhiibbaa garuu hundaanuu mootummaa irratti godhuun dhimma Oromummaati. Yeroo adda addaatti lafti Oromiyaa saamamaa lammiileen Oromoo lafa isaanirraa buqqa'aa jaarraa tokko oliif gidirfamaa ture. Arallee yeroo ilmi abbaa gadaa biyya bulche jaan keessatti Oromoon daangarraa buqqa'ee qabeenyi isaa saamamee biyya ifirratti abbaa ta'uu dhabee akka lammii lammaffatti ifa ilaalaa jira. Kun waan ajaa'ibaati. Asiin badhaadhina ja'a asiin waan biraa dalaguun asiin badhaadhina ja'a asiin ammoo lammii fi ajjeesaa lammii fi beelessaa badhaadhinni akkanaa balaadha malee badhaadhinaa miti. Baatii lama moo sadi dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boroo keessatti obboleettiin teenya Nasiyaa Ziyaad ajjeefamtee turte. Kan ajjeese Lijuu Hayilee Somaalee
kan mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramu yeroo intalattiin sun duutu qaamni nageenya mootummaatii fi bulchitoonni mootummaa achi dhaabbataniiti laalaa turan. Somaaleen dila kana humna qabaatteetii miti. Somaaleen Oromorra gootummaa yookaan jaynummaa qabaatteetii miti. Deeggarsa guddaa mootummaa naannoo isaanirraa argatanii fi mootummaa federaalarraa argataniin ummata keenya ajjeesaa turan. Waa'ee dhimma Asiyaa Ziyaad irratti yoo haas deebinu taate duute kara feeteen haa duutu harka namaatiin duute azalli rabbii itti fideen duun namni gisee nama ajjeese akka aadaa Oromootti seeraa fi heera qabu akkaataa gumaan itti kafalamuu qabu. Bulchiinsi Dirree Dhawaa obboleettii isii yaamee kararratti akka nama gartee maallaqa namaa liqeessee tokkotti itti kenna. Kuni hin dhageenye takka. Waa'ee sanirratti torbaanota guyyaa lama sadii dura viidiyoo shaarmaarkii yaadamu. Tan isiin intala obboleettiin teenya tun lakkuu dhagaraa qabdi jenna. Ragaa isiin lakkuu garaa qabaatu maal qabda ji'ee dhiiga isii awwaaluuf tattaaffate. Guyyaa kaleessa Khadiir Haramayaa laayivii gubbatti jecha fokkisaa jecha daa'ima amata 5 irraan eeggame haasawaa ture. Garuu achirratti baatee akkas godhatuu fi kaameeraa if dura keessee waa'ee maaree nageenyaa maaree Dirree Dhawaa jechuun an akka nama tokkotti Khadiir Haramayaa sirraan qaanfadha. Sirraan qaanfadha. Ati artistii Oromooti. Artistiin Oromoo artistiin Oromoo Oromoof Oromiyaadhaaf gaachana. Artistiin qaama mootummaa deeggaruu si miti. Qaama paartii mormituu deeggaruu si miti. Artistiin uummataa wajji. Artistiin kan mootummaatii miti, kan paartii mormituutii miti. Artistiin kan uummataati. Artistiin kan hawaasaati. Garuu ati artistii mootummaa taate. Artistii mootummaa ta'uun mootummaa deeggaruu fi deeggaruu dhabuun waan biraati. Mootummaa deeggaruu fi deeggaruu dhabuu waan biraati. Garuu dhiiga namaa awwaaluun arra yoo si taate akkam maal jetta? Waa'ee dhimma Somaalee irratti yoo akaas deebinu taate siyaasni Somaalee kun siyaasa akkam ija siyaasaatiin yoo ilaalu fakkeenya lafa fedhan daangaa isaanii naannoo isaanii jala galchanii lafa san isaan qabannaan ummata irraa buqqisuu qabeenya saamuu ummata achi ari'anii ummata isaanii irra qubsiisuudha. Siyaasni isaanii kun siyaasa akkam? Siyaasa addunyaa irratti takkaan dalagamin siyaasa dadhabaa. Amma lafti Oromiyaa karaa Somaalee qofaanii miti kan saamamte. Karaa naannoo Amaaraatiinis saamamaa turte haga ammaatti saamamteerti. Garuu
lafa san if jala galchina ummanni achirra jiraatu nagaan jiraata. Isaan wanni deemaniif Oromoo irratti joonosaayidii shanyii duguuggaa geggeessuuf. Kana asumaan sagantaan teenya xumuramtee jirti. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.